Beku suamade, dandi kodura sebubade, abjon kodubro dugobe. Kisno dasin kulkullu Oromiyaa sabaaf sablammoota kan jedhamu kun hundaa'uunsaa dogoggora kan jedhan utuu nu batiniiti. Utuu nu batin baay'een namaa utuu nu batin warri nu banne warra hubatan akka gaafatan warri immoo hubatanii beekaa micciran immoo nama beekaa rafe dammaqsuun hin danda'amu. Kanarraa kan hafe uummanni Oromoo Oromiyaa keessa jiru Oromiyaa keessa qofa miti biyya alaatiif naannolee garaagaraa godinoota garaagaraa keessa jiru kana dammaqee sirriitti dhaggeeffatee sirriitti duukaa bu'aa jira. Gaafiiwwan nama dhabsiisu miti. Doogumaaf qannoonaa mana kiristaanaa tucabe warri jedhan warra cabsanidha. Maaliif naan jedhe doogumaa jechuun sirna kitaabaa barreeffama kitaabaa jechuudha. Fakkeenyaaf gooftaan keenya Yesuus Kiristoos Wangeela Maariqoos boqonnaa 16 lakkoofsa 15 gubbaarratti deema macca hundumaa wangeela barsiisaa jedhe. Yeroos duuka bu'oonni 12 yookiin immoo gargaartonni 72 kan jedhaman yookiin maatii 120 kan jedhamanii qooqa saba keessatti dhalatanii guddatanii qofa beeku. Eccitii rakkina isaanii kana waan beekuuf Waaqayyo gaafa ayyaana Pheenxaqoostee yookiin ayyaana guyyaa 50ffaa kan jedhamu hojii duuka bu'ootaa boqonnaa 2 gubbaarratti afaan yeroo sabni sun dubbatu afaan 70 ol afaan 72 ibsee fi yeroo sanarree yeroo san afuura qulqulluudhaan guutamanii Waaqayyoon galateeffatan sagalee Waaqoo lallabanii warri dhagaa jiran akka jedhanii dubbatan nuyi saba akkasii taaneetu jiru afaan isaanii akkamitti dhageenye jedhanii ajaa'ibsiifachaa turan. Qulqulluun Phaawulos immoo Roomee boqonnaa 10 gubbaarratti utuun ergamin akkamitti lallabure jedha. Gara saba tokkootti ergamanii dhufuuf immoo afaan saba sanaa beeku aadaa saba sanaa beeku eenyummaa saba sanaa beekuun baay'ee barbaachisaadha. Kanaaf dogmaaf qannoonaa mana kiristaanaa kan cabse eenyudha isaani. Maaliif afaan sabichaatiin hin tajaajilu afaan sabichaatiin ummaticha waaqeffachiisne wajjin. Kanarraa kan hafe Sinoodosiin Oromiyaa fi sabaaf sablammootaa eebbifamtoota abbootii keenyaan eebbifamoota abbootii gara godina isaaniitti gara waajjira biyya lallaba isaaniitti kan isaan ergee sirna qannoonaaf dogmaa tiufiitii mana amantaa Ortodoksii kan cabse osoo hin taane warra cabsellee kan ifatedha. Kun beekamuu qaba warra cabsellee afaan sana tajaajilamu kun dogmaadha. Dogma jechuun kan hin jijjiiramne jechuudha. Gonkumaa kan hin jijjiiramne jechuudha. Kitaabni qulqulluun sabni afaan isaatiin abaratu akka erga jedheeti ati ani nan dubbadha ati hiiki jechuun jaarraa 20ffaa keessa hin danda'amu. Ati nan dubbadha ani ittiin biddeenyaadha ati immoo naa eegtee daaraa keessatti deebita jechuudha. Kun hin ta'u. Dhaloonni baratanii dhaloonni itti cimanii jiraachuudhaaf kun dogmaaf qannoonaa mana kiristaanaa kan diige miti kan ijaare kan cimse bareechee ammayyuu dhalootatti kan dabarsudha. Jaalalli jiru taanaan nageenyi jiru taanaan gatiin qabu. Kanaaf iyyuu Oromiyaa keessa kan jiran Oromiyaa keessa qofa miti Itoophiyaa keessa kan jiran Itoophiyaa keessas qofa miti ardii hundumaarra kan jiran amantii jechuun jaalala amantii jechuun nagaadha amantii jechuun tokkummaadha amantaa jechuun obboleessa ofiif obboleettii ofiif yaadu jechuudha. Kana keessatti haaloo ba'uu kan barbaadan jiru jibba kan burqisan jiru isaan kanaaf Waaqayyo isiniif dhiisu laphee keessan isiniif deebisu jennee amantoonni keenya Oromiyaa keessaaf Itoophiyaa keessaaf akkuma kanallee ardii hundumaarra jiraatan wal danda'uudhaan namni inni tokko afaan obboleessa isaa kabajuudhaan namni inni tokko aadaa obboleessa isaa kabajuudhaan sabni tokko saba kan biraa aadaa isaaf afaan isaaf eenyummaa isaa kabajuudhaan Waaqayyo wajjin jiraachuu yoo cubbuu hojjete gaabbii galuu mootummaa Waaqootiif of qopheessuutu irra jira malee wal qoqqooduun nurra hin jiru. Beku suamade, dandi kodura sebubade, abjon kodubro dugobe.